hojjettoota baankii tokko qofaan isinii hima. Waggaa sadii dura maallaqni baankii irra badee rakkatan karaan deemuu jira ni yaadadha. Wadaa'ii fi magaalaa Ramaa jidduun jira. Diredhaa irraa ol ba'ee Harariin deemuu jira. Narra dawwalan. Warra isaanii olii kan isaan hoogganuutu itti dhufee maallaqa irraa hisaabu jira. Gaafa hisaaban maallaqni humni dhibbii hanga takka irra badee jira. Eessa bade maallaqni jennii gaafa gaafatan nigdi baankii irraa nama garan as finne osoo maallaqni isaanii as hin dhufin buuka isaanii irratti barruudhaan qabnee fi as keessatti illee qabnee fi maallaqa isaanii firratti dabarsinee nigdi baankii jiraa jedhin. Duuba baaftanii fidinaannan nuu baasuu didanii jedhin maamila keenya nu jalaa fuutan jedhin nuu baasuu didanii sanii maallaqni jiraa jedhin. Hiiqaanaatu fichisiisaa jeetti hoogganaa isaaniitii gaafa isaan fuudhee gara iddoo nigdi baankiin jirtu qaceelu maallaqni nigdi baankii isaanii irraas hin jiru. Waan akkanaan nu qabate hojii dhabuu deemnaa yaa ustaaz akkam taana rabbiiji arra yoo hojii irratti hafnee sumaanii yoo hojii dhabnee sumaanii naan jennu. Aboo Umar kan qabu kamiin ta'a aboo ati nurra wayyaa nama beekta rabbiiji bakkuma seenii nu furii naan jennu. Kuma meeqa kuma dhibbaan gara naan jennu. Maallaqa san anaaf isaa qiyya tokko shaamat toofiq laangee tokko wajjin deemu jirra oo kana jennii kamiin godha jeeniitiin namarraa laalee kuma dhibbaan ga isaan jaansan fuudhee dabarsee fi booda yoo nan barbaade malee guyyaa takka silkii naan dawwalan irra dawwala bakkaas ni jijjiirratanii hanga ammaa tettumaan dawwalu jira firraa jibbeetiin itti barreessee dadhabee firraa dhiisee. Wahuma akkanaa tanan irratti hisaabamee irra hisaabamee na bira waan guddoo ta'e kana qofaa miti nama akkanaa hedduudhaatu jira kanadhu yoon jalaa dide osoo qabuun dhorkate naan jedha anaa umaan qabu isaan osoo qabuun dhorkate jedhinatti ijaarurra an firraa akkaan teeteetuma isaan kanaaf furmaata ta'ee yoo rabbiin galchiisisaa galchanii haftee saaftu jedhumaan itti seenu. Yeroo hedduu namni ati gartee isaacha rakkattu kun namni ati isaacha rakkoo seentu kun siif rakkatu awwani na gammachiisu guddoon ijoolleen san silaa hojii irraa ni ari'amti. Nama lama sababa an isaaniif liqii fuudhee waan san irraa bakka deebisuutiin isaan hojii irratti hafuu isaanii na gammachiisa. Isaan garuu isaan rakkachuu san isaan hin yaachiftu waan ta'eef hanga ammaatti wanni kasiisan ni jirti. Alaa kulli haal intaltii garaa laaftu garaa qullaan heerumtuu kuma jaansan namni garaa laafu gadaa kana keessatti jaarraa namni ati yaadduuf siyyaan kana keessatti hedduun rakkata. Rakkooti ijaan ol baasee kubaan as dura isiniin jee himuun fedhu wahuma jabaate hangasuu na dubbise garabbiin na dubbise jeetumaan firraa ibjajjabeesseetuma dhufee isin dura taa'u jira malee magaalaa tana keessa hon gabbee nama laaluun sodaachuu jira. Boo'insa kiyya kan ol beesan jecha wallaahi guyyaan miidiyaa irratti maayikii na jala qabanii waa'ee Sheek Jamaal Aliyyi hoggaan dubbadduun miira keessa gale. Sheek Jamaal nama qalbiiti jedhee kana jabeessuu irratti fuuldura na dhiibuu irratti shoora olaanaa taphatu hedduu naaf dhimmama hedduu naaf cinqama tasaa irratti yaachisa roga hundaan nama na cinaa dhaabbatu nama akkaan rakkoo keessa jiruun osoo eegarabbiiti isaan qabaachuu baaddeen gabbee ummata duratti daawwadhaaf dhaabbachuu hin dandeenye nama sani waan ta'eef gaafa maqaa isaanii kaasu miira keessa galee boo'ee deeggata. Boo'insi kiyya san gaafa ol beerraa kaasee guyyaa tokko nama dura dhaabbadheen salaachifne qaanfadhee jechuudha. Namaan firraa naqu jira wallaahi masjidaan dur itti salaachisu galgaluu namaan naqu jira sodaadhee uummata dura dhaabbadheetu gaafaan salaammadhee gaggara galu uummanni kun fuula keessa harke maal naan jaajeetiin ifi saffii keessa dhaabbadhee uummata duwida galee nama firraa naqee salaachisu jira. Sadarkaa san gubbaan ga'e dirqiin saba loon qabdu jedhanii dirqumaan naas baasee hangas na dubbise hanginiin dubbadde sanuu na qaanfachiiseen baan alaa kulli haal uummata kiyya ummata namaa hubatu ummata namaa beeku biyyoota garaagaraa irraa dawwalee namni naa dawwalu hundi ni booya gaddatti dhaga'ame natti ibsateeti akkuma reefu jee waan kan nutu natti xiqqaatteecha waan silaana bira guddooti isaan xiqqaatteechaadha waan biraa waan godhan dhabanii osoo lubbuun teenya irra hidhaamteecha akkasii kan nu jiranii hedduu takka naa galatooma ulfaadhaa jechuun ni barbaada. Waa xiyyaanarra sheekatiir fayyoo dubbatan gaariidha hangarumaan jaa ummata xiyya hedduu naa galatooma isiniin jaaladha hangaan dur isin jaaladhu caalaa. Wallahi maan isin jaaladde wareegama narraa barbaachisu amma yoon isiniime edoo saayiboota kiyya tokko dhufanii maasiitii irraa na bira bulan odoo isaan na bira ta'anii akkaawwantii gara shanii natti ergame kun kitaaba naafiti jaa kun bilbila naafiti jaa kun ni rakkadde waan ittiin soomanu jaa kun maal jaa isaan kan hundan gara rabbiin na laaffise wahuma isin ergu jirtu nanarraa amma inuu ni jirti jeefirraa erguufi jiraan baana gaafa numaan qabne san ammoo liqiin fuudhee gaafa teessanummaan turu na bira jira liqiin fuudhee akkasitti nama natti waajuu kana ergeefi kasi firraa waliin ga'a. Amma tokko eda nama tokko dawwalee waa na ergi jeeni namni sun akka waan biloo godheeti. Narra dawwaleeti abalurra dawwaleeti waa na ergi jeeni biloo na godhe. Niin jaaladhaafiin gaafadhe maa biloo na godhe jee lolee narraa cufachuu dide. Balaa biraa buusee bara niin jaaladhaa sagalee isaa malee hin dhageeffadhu akkami kan na godhe jee lolaan baane.
أني سموه كان هنكبو نبغي يا وجين ربي النبي غني نبي أقول لي باتو سلكي رجع فدك كسمة أنجامي وانجونا دقيمة هنكبو جيب الرأوف ونتول فاتا جلائل جتشول لنا الفاتا بلوبر لنا الفاتا أكنا نتجر ربي بخيسان بيخ نيزني نبدورة الركدة يسار ركوا أباني جيتي نمر رافوري ركوا كسب والبرا كشيسات ولا الله كل ربين أكسل أو من التنويات وسن مكاخين خمتا خين جرب بدت خنا في متا خين رب ولا قت يسوس نلين دعاء مبران سنيجا هدونا قالتهم موانين جونكا بخنا جالا دا والفادا إن شاء الله اسمه قالتهم فتشو من البين قالتهم أنا والفادا ربين كي يا قالتهم خيسن بليين يمناخنه قرب بيتي سنلين خم إسان ورسي سابليين أستاذ الرد كباراتي أستاذ خينيا شيخ رياض برتي جونو بكسام ملتان خنا كباتي بكفوتو أستاذ رياض خنا رتي كبا قدي ساي رتي إرجع شيخ خينيا شيخ عبد اللطيف شامينا فكاتنا منه خنا كسمامي اسمامي سا أستاذ رياض ميوت الرجل أستاذ ميوت الرجل خاص أخو ما نجرافين جي نفكات اسمع نمان قلبي رجال دو بغا نغان نوفتي ينان ان شاء الله نعم بقى شيخ خينيا شيخ شيخني شيخ موسى سوالاتين تشالنجي ان شاء الله ميكان هاي قالوا اوكي challenge eegalla ummata ya arrumatti dhumamo itti deebi'a masila wala ko buttile yo demne rakon ko buttile na asman mala Allah tile demne rakon itti demne o yetta itti demne akkasila gaafa numa gaafa faruma qade ان شاء الله حركه فينا نما خنا مي غاريفو نغل چاجا توريتي سيني غافو فتره مي ماكي بنادو عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته ما جل إن شاء الله أما كم شامبور غنا ما هنقلتشا account tigaro soni gijiban kina netani barbade account yasrata nangal chuldan do biyana ma kes jirawan taif gijiban kirawa gijiban ki mata duwan duran ranjur tusan wa natni ta udide mato ko irawa duwan okay طيب مرحبا سنيفو كما شانيتنا وبلتي يا كمال نشيدا شيء استاذ غرمله جالتي دارو اخرا ديم توغا شنفا كنا رمضان كيسا كما شاني اسي في اباكي يافي اسيران يده كما شاني امو فول دوت غلچو جيني كوني انجليفان دومته غافا دي دم سديتي نغلچ كما كودن نيان كيا انستي قران النجباتا دعاينا غدا بينا ما كيسجرله كما شاني امو برغنا من غلچ ان شاء الله الله أكبر الله اكبر الله أكبر ولدتي يا في باقي سرت دعائنا قرآن ولا جرملة جالت نشيدا ثاني سيلن بي أنا واقع ست نجال آخرمت جرملة جالت دي نشيد يا رب تيارا يا رب تيارا آمين آمين يا رب تيارا يا رب شمر جنتا يا رب شمر جنتا كيس رادات في شمر جنتا ولك والله سلفي شمر جنتا ولك رب يا رب أبان كيو ديمس करके إيسا سلفي جنتا سلفي بوتي برب يا عائشة في خديجة في فاطمة فاو جمبري دي رب يا خاص أبني سي ربها بني تبدي جنتا سر ربها خنف يا ربي يا آمين ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم يا رب جنة الفردوس ومسينا تازس سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين يا ذي الصلاة الحمد لله okay challenge ustad kenna ustad Sheikh Musa sualatin jadi ustadun Abu Sabruddin Fanti ummatak alif gari nama kuma shani ibba jahan jabtari challenge ma ibala magona saat len bra ay kamadina mishawana kazi kamante maikin gairu turabasha bari la asli khiya wanninin siga fadde itti deebina wanninin jeefi maddinu fis hamad jechu fadete sheekha keenyas wan bareedan eegalla yoo khatti deebinu taate isinilleen ifin duraan du'ina ummannilleen gartee warri ci jirus nu duraan rakkateni
akkatti deebinu yeruma qabannee osoo adda baanee illee bareedu mechuu fadheeti. Barakallahu fiikum. Yoom itti haa deebinu mana nuti itti haa deebinu nu godha kan itti deebina mara koo qaba mana eenyu unu asirrallee fe'amatoota baay'ee jira Hamzaan jira Mubaarak jira jala kanallee hin dhabamanii yoom itti deebina eessatti itti deebina nu godha itti deebina rakkoon Mana Hamzaa Haajitti itti deebina akkamirraa laaltan? bareeda yoom itti tola. Hamzaa Haajii yoom sitti tola? Akan tursiifne digaa nuti. Hamzaa. Akka ajenda biraa gidduu Akka dafee dhumoonni adda Hamzaa Haajii. galgala baruutti akka jira Hamzaa Hamza. Haajii nu dhageessaa addee. jiru rabbar amma hiraabatti kan biraati. Silaa yoo dhageesse hayuma ja'a barga. Wanti duniin beeka. Micoo san ol deebisaa micoo nammoo ol leeytan sani ta kuma shantamree funuu fannite sani obboleettii fi isiirraa. Suusiyyee ta'etti ol deebisa. Suusiyyee ol Darbaa mee deebisa. du'aa itti goona. Falmataa nama juullee ol naqaa yoo gartan falmataa gadaa nama juunaa ol naqaa. Okay, mee sila kutoka Hamza itti nu dawwaltanii doktor. Maaliif? Mirkaneeffannee deemuu wayya. Itti nuu dabalee asii Hamza nuu akka dabalee. waa gidduun seenne. Ammas Sirkii sirbii qabu Oromoon sirkii naa bituu ni beektaa yeroon isin xiqqoo qaban soomana waan taateef bolma galgalatti deebi'amee akka ammaan tana kana bareedaati yoo deeme bareeda. Akkas. Boruma galgala wala ustaaz an sirkii sirbii qabu wallahi. boruma galgala yoonii fi itti deebi'ame hedduu gaariidha. Baru galgala walii gallee. السلام عليكم. Waalaikum salaam wa rahmatullahi. Galatoo maa ulfaadhaadha. Waan montis waan qabnu keessa buufanna. Silaa'uu biyya bakkaa jirra. Anjabuutiin jira. Tanuma tabirahaa rabbi haa godhu maqaa abbaa Warri na barreessaa jiran ibsa. Jaalan jobbee galaan maallaqa isin himtan hima. ummati ammoo irraa qarshii 3,000 maqaa ishee Abdallaa Xiqqootiin qarshii takka maqaa ishee Adam Tuulaatiin qarshii takka walii gala qarshii 10,000 inshallah bakka bu'aa galmeessa rabbi. Allahu akbar. Maashaallah. Allahu akbar. والمتى خيا ان شاء الله ربي هاجا مرادك يا عقود. Ustaad obboleettiin teenya takka obbolee abbaa qiyyaa fi obbolee zaqiyyaaf araaraman haqadhaa jettee qarshii 15,000 ergite. Irra dabri wali qabaa du'aayi godha. ولك بقى. Du'aayi xumuraa Sheekh Shaamee Sheekh Abdulatiif. Hamzaan ol nu haa deebi'u Hamzaa irraa dubbii fudhannee du'aayii akkamirraa laaltan. يا عبد اللطيف دعاء ترى تم. Asmaanuun maas qarshii Hamzaa Haajii obboleettiitti fuula rabbi deemte qarshii 2,000 irratti dabaleetiin jira qarshii 12,000 inshallah boru isin beeknasta. Hamza irratti ergaa عبد اللطيف شو عبد اللطيف دعاء قودا. آمين اسنجل آمين جو بنا. Guyyaatti qabdanii wanti Hamzaa dubbistanii. زين. dubbifnaa qoya. Alo Hamzaa. Anka isumaan jira bara kan tembe ko shaba kan kiyaka tembe ko aga isin aso itanon don wan jira. Lakki akkana godhigaa amma yoo chinkuttellee akki jaan boru yoo rabbi jee mana Hamzaa Haajii godhannaa yeroo nuuf haa qabu. Rakkoon qabu jiin akkasumas dafi. Sa'aame si dhageenii bara sa'aamee qatti. Rakkoon qabu sa'a sadii galgala akkuma arraa eegalamatti eegalla. Yeroo makka irra eegalameeti boru sa'aa sadii sa'u makka irra eegallee eegallaa jee Hamzaan. Sa'u makkanaa eegalla takka rakkoon qabu ani bara silkii akkana gootan beeku kan isumaan jira aga isin aso itanon da. La si halagde kaya yeroo takka takka kana taati. Ne Kayya. boru yoo rabbi jee sa'a akka arraa kanatti deebinaa jee Hamzaanii. تمام. Hayi. Ayya. Egaa akkas taate egaa. Beellama. Beellama boru galgala sa'a kaarraa eegalamte. Himi. Run.
dalagaa akka hojii bareedduu fi riskii bareedduu rabbi ulaarraa naa godhatti maane eegidira qarshii 500 fi amaanaa namaa sanaan taa'uu hin danda'u. Allahu Akbar. Kan filanaa dalagee beekaa waan isin nama gootu. Allahu Akbar. Aboo rabbiin hojii bareedduu kayaasee haa baasu. Hojii bareedduutti rabbi kayaasee haa baasu. Bismillaahi rabbi ni danda'a. Aboo Hamzaanii fi Dr. Azliilleen bismillaahi mubaarakii wajjin mee carraa darbaa kaasa darbuu hin dandeessanii? Akkaayiru mata raata ta'anii? Rizqi mataa irra taasifamanii. Hamza bara Mubaarak Dubaay galee bar. Mubarak galme Kaayiroo. Dubaayis dhiisa akkuma Kaayirooti. Achi biyya doolaara san. Wallaahi. Rizqi mataa irra taasifamanii. Du'aayi godhaa isin. Daafuu rabbi bira laatu. irra darbaata jara keenyaa kana. Jara keenyaa kana kullisiisa. Sadriyaad. Awatana Ustaadiyyaati fi kana tana. Ustaadiyyaa asii mee tana ka gurraacha kuni numa calala galgalaati ni lembu guji maalle ni jiru jambiyya san. Bakka tan sinirraa haa guutu jaaja. Wallahi. Karena nyata wallahi. Namu 50-50. Ya Rabb. Kabe, makan arkal kabe. Iccitiin du'aayi asitti haftee jaan sa'a gartee suuraaf deemnu tan hadiisaatti jira waan ta'eef. Dhuga. Bismillah yaa Rabbi naa qeebaleef. Yaa Rabbi naa qeebaleef. Yaa Rabbi naa qeebaleef. Yaa Rabbi naa qeebaleef. Yaa Rabbi gartee irra caaltuu bootaa yaa Rabbi naaf geessi. Yaa Rabbi irra caaltuu bootaa naa geessi. Yaa Rabbi irra caaltuu bootaa naa geessi. Aboo qursumarraa bareedduu rabbi isinaa qursiisa. Qursumarraa bareedduu rabbi isinaa qursiisa. Haga duniyaa gubbaa jiraattan hayaatan xayyibaa jiruu gaarii rabbi isinaa qursiisa. Aboo gartee VAT V12 deemtanii meeshaa rabbiin kalaqe meeshaa gartee makhluuqni rabbiin kalaqe deemtanii diin rabbii qaddamuu qoda keessan rabbi haa godhu. Ka'ee balloo nabiin kadhate san yaa aslii kiyya yaa mubaarak yaa hamzaa kiyya yaa hamzeen hunda keessan aboo rabbi gartee kaniin maqaa deebi maqaan ta'inii qarra maqaan isin ta'ee galmee teessa gubbatti rabbi haa baasu. Kursuma bareedduu rabbi isinaa qursiisa. Kursuma bareedduu rabbi isinaa qursiisa. Wallaahi duniyaanis ummata Muhammadirraa turte aboo duniyaa gartee isin harka rabbi haa qabu. Aboo gartee qabeenyi isiniin tolaa gartee masgiidaa